Harka fuunee ashamaa maatiin YouTube chaanaalii Gadaa Space har'a viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu akkamitti eenyummaa bilbila hin beekne baruu dandeenya. Bilbila hin beekne namni kam yoo namatti bilbile eenyummaa abbaa sanaa yookaan maqaa bilbila bilbile sanaa haala kamiin beekuu dandeenya kan jedhu viidiyoo har'aa kana keessatti qabannee dhiyaanneerra. Maatii YouTube chaanaalii keenyaa ta'uudhaan subscribe, like, share gochuun dagatinaa. Viidiyoo nutti dhufaa turtii gaarii. Eenyummaa nama sanaa yookaan eenyummaa bilbila sanaa hin beeknu yoo ta'e birooserii yoo qabaanne birooserii fayyadamuu dandeenya yookaan immoo kiroomii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Mobaayilii irratti haa ta'u PC irratti yoo ta'e rakkina hin qabu. Achi booddee iddoo sarchii kana irratti maal jennee sarchii goonaa? Truecaller jennee sarchii goonaa jechuudha. Truecaller. Achi booda go jennaani amanni fiduutti neennaa jechuudha. Isa booddee kun Google irraa Truecallerii nuu fidee jira. Isa booda irratti kilikii goonaa jechuudha. Sana booddee kun website sana keessa nu gashee jira. Achi booddee search phone number kan jedhu kanarratti lakkoofsa nama hin beekne sana barreessinaa jechuudha. Ida'uu 25 kan jedhu kun koodiidha. Koodii kanatti buunu kan Itoophiyaati jechuudha koodiin kun. Sana booda lakkoofsa hin beekne kana asirratti search goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf callifnee maal lakkoofsa tokkotti nanname. Duwwaa 9 45 34 93 sana booddee lakkoofsi kun dijitii 10 guutuura waan ta'eef goo jennaani. Barbaadaa jira kuno faqqadee innooroo lakkoofsi kun kan faqqadee innoorooti jechuudha. Fakkeenyaaf ammas lakkoofsa nama kan biraatti naquu dandeenya. Duwwaa 9 41 77 94 96 jennaan. Achi booda barbaadaara kun Naasir jedhamaa jechuudha. Lakkoofsa kam lakkoofsa maqaasaa hin beekne kam iddoo kamirraa nuuf bilbilamu iddoo kanatti naannee lakkoofsa sanaa maqaa nama sanaa guutummaa guututti argachuu dandeenya jechuudha. Yeroo baay'ee lakkoofsi hin beekne baay'een isaa bilbilee nu rakkisa waan ta'eef namoonni wanta kanaan rakkataniif furmaatan ta'a jedhamee yaadama. Gabaabaatti lakkoofsa nama hin beekne maqaa isaa argachuudhaaf mala kana fayyadamnee dhimma itti bahuu dandeenya jechuudha. Waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa ulfaadhaa. Maatii YouTube chaanaalii keenyaatiif warri haaraa taatan subscribe, like, share gochuun dagatinaa. Oolmaa gaarii qabaadhaa. Turtii gaarii.